Mun mootummaan impaayiritiin eegsisuu fi milishootaa fi humna waraanaa dirqamaan ukkaamsamanii dhiyeenya leenji'anitti dhimma bahaa jira. Duula bal'aa uummata Oromoo irratti labsee wal qabatee humnoota kana naannoo Oromiyaatti bobbaasuun gaaga'ama jajjabduu kaffaluu eegalanii jiru. Aarsaa gatii hin qabne kana kaffaluun fedhii kan hin qabne waraanni mootummaa PP yeroo ammaa hedduun isaanii baqachaa wal shakkaa wal irratti tarkaanfii fudhataa fi jeequmsa hamtuu keessa jiru. Waraanni mootummaa kun waamicha waboo fudhachuun harka kennachaa kan jiranis hedduudha. Kanneen sodaa waboo irraa qabanii fi sirna kanaaf loluuf fedhii hin qabne tarkaanfii ofirratti fudhachaa jiraachuu eebila 8/2022 lixa shaggar aanaa miidhaqanii ganda goodaa galaan magaalaa Lixxilleetti miseensi waraana mootummaa tokko rasaasaan of dha'ee of ajjeesuu odeessi arganne kan mul'isu yoo ta'u tarkaanfii waraanni mootummaa kun fudhatu dhugaa waraana PP keessa jiru mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo impaayera kana tiksuuf aarsaa hin malle akka hin kaffalle waamicha irra deddeebiin godhaafii kan ture yoo ta'u ammallee ilmaan Oromoo aarsaa hin barbaachisne kaffalaa jiran irra deebii waamicha taasisuun saba isaanii lolu irraa akka saba isaaniif lolan dhaamanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Ayyee qeerroo bilisummaa Oromoo baa Oromiyaa irraa wanta jiru dhimmoota yeroo qabsoo bilisummaa Oromootiif qeerroo bilisummaa Oromootiin wal qabatan hundumaa gurra dhaggeeffattoota keenyaa buusuudhaaf toora irratti argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin singalateeffadha. Jalqaba irratti mee haalota qeerroon bilisummaa Oromoo baa Oromiyaa keessa jiru gurra dhaggeeffattoota keenyaa nuuf buusime. Egaa isinilleen irraa kana laalattanii sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin asirratti naaf yeroo keessanii duraan dursee ulfaadhaan jira. Hayyee waan bareedaadhaa qeerroo bilisummaa Oromoo akkuma waliigalaatti keessattuu baa Oromiyaa keessatti yeroolee waggaa 4 dabran keessatti bu'aa ba'iilee qabsoo bilisummaa Oromoo tokko lama osoo hin jenne haala kallattiilee barbaachisuudhaan kallattiilee qabsoo isaan barbaachisuu caalatti hojjechaa turanii haa ta'uuti iyyuu malee kallattiilee kanarratti danqaaleen garaagaraa qeerroo bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa irra jirtu baay'ee mudachaa ture. Rakkoo isaan mudachaa ture kana ammoo kanneen qabsoo karaa nagaa jechuudhaan kallattiidhaan achirratti gufuulee gurguddoo kan tahan yoo jiraate burjaajii adda addaa kan tahan qabsoo karaa nagaa waan jaamu kana guutumaa guututti qeerroo bilisummaa Oromoo waggoota 4 kana keessatti burjaajeessaa ture jechuudha. Kallattumaanii qabsoon bilisummaa Oromoo bakka ishee jalqabaatti deebiteetti bakka jalqaba rasaasii itti dhukaafame qabsoo Oromoo utubuuf rasaasii jalqabaa itti dhukaafame irratti qabsoon bilisummaa Oromoo gadi utubamteetti jedhamee yeroo dubbatamaa jiru ni argina. Mee wanti kun akkamii qeerroon bilisummaa Oromoo akkamiin qabsoo kanatti hiriiree jirame? Qeerroon bilisummaa Oromoo ammagaa keessattuu baha Oromiyaa keessatti kallattii takka qabata jenneeti itti abdannaa. Maaliif jennaan qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tana akeeka abaaboo waboo waraana bilisummaa Oromoo wajjin kallattiidhaan diriiree caasaasaa diriirsee hojii isaatti diriirsee kallattumaan hojii tana qabatee hojii jiraa. Baha Oromiyaa keessattuu mooraa gartee rasaasni keessatti boka'ee mooraa Elemoo Giltuu jaarraa Abbaa Gadaa keessatti uummanni Oromoo walumaa gala qeerroon bilisummaa Oromoo mataa walitti qabattee yeroo ammaan tanaa caasaa isiitiin ala caasaalee biroo burjaajii tana uuman gattee guutumaa guututu qaaneessuudhaan hojii tana bifa bareedaadhaan yeroo ammaan tanaa itti deemaa jirti jechuudha. Osoo ayyaalallattootaa fi goobantootaa fi fakkeessitoota qabsoo bilisummaa Oromoo fakkeessanii cinaa deeman salphisuudhaan kallattii waraanni bilisummaa Oromoo fi abaaboo waboo kana qofa qabattee ittiin deemaa jirti jechuudha. Dhimma tokkoon siif kaasa gara Dirreedawwaarra yoo deemamee wanti achi dhaga'amu humnooti nafxanyaadhaa bakka sanarratti wal ijaaranii humna Oromoo caalu qabu wanti jedhu irra deddeebiidhaan dhaga'ama. Mee kun akkamitti quba qabdaati?
Kuni asirratti gaa humni nafteenyaadhaa. Lafa sanarratti beektaa mootummaa wajjiidhaan wal tahanii garee fannoo yookiin balaadaraas maal waan adda addaa kana jedhanii maqoota adda addaa kanatti moggaasanii mootummaa wajjiin ijaaramaniiti. Kuni humna guddoodha kan jiru mootummaa wajjiin waan ijaaramaniif bifa saniin deemanii garuu haa ta'u malee ammoo qeerroon bilisummaa Oromoo lafa tana keessa jirtu caasaa fi iccitiidhaan diriirfattee waan kana yoomiyyuu taanaan takkaa jalatti cabtee hin beektu. Yoomiyyuu taanaan akka irra aantuu fi itti dandamattee caasaalee isii diriirfattee lafoota gammoojjii diriiraa kana keessatti illee hojii bareedduu hojii boonsatti jirti jechuudha qeerroon bilisummaa Oromoodha. Kuni maaliif jennaan caasaaleen Habashaa kuni mootummaa Habashaa kanaan waan hoogganamaniif jecha akka nama humna guddoo fakkaatuutti keessattuu dhiyeenya kanatti lafoota kanatti guyyaa sanbataaf dilbataa akka nama humna qabu fakkeessuudhaaf konkolaattota baay'ee eegalee hanga sa'aatii 6tti ugguruu jalqabuu eegalanii jiranii. Wanni kun ammoo hangam takka qeerroo bilisummaa Oromoo if duuba deebitee if ilaalte humna waan kana ugguraa jiran kana akkamitti tarkaanfiilee boonsaa irratti fudhattee caasaa sayii diriirsuudhaan caasaa kana rifachiisanii if duuba deebisanii caasaa qeerroo bilisummaa Oromootiin akka irra aanan abdii guutuu qabnaa jechuudha. Galatoomii haalota qabsoon bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamu waraanni bilisummaa Oromoo godinoota Harargee kanneen keessaa araddaa hundatti illee gadi bu'ee bifa babal'achuu irra jira. Kana karaarraa maqsuudhaa fi humnooti mootummaa uummata dararuu, uummatarraan dhiibbaa adda addaa ga'uu, rakkoo adda addaa uummatarraan ga'u kan jedhamu keessumaa gara Harargee lixaa kanatti gadi dhufee wanti jiru bal'inaan kaa'a. Mee kun akkami mee kanarraa maal quba qabda? Asirratti caasaaleen gartee gaa sirna piippii har'a lubbuun jiru fakkaatu lubbuun hin jiru bututtuu tahee jira. Dirqama immoo ijibbaata hanga gartee boolla lixutti wanni inni godhu yoo jiraate uummata Oromoo onoota gartee mi'eessoo, Asaboot, Ciroo fi gara Gammachiis garoota bookee kanatti uummata Oromoo qulqulluu, qeerroo Oromoo qulqulluu, harmee Oromoo qulqulluu, hojjettoota Oromoo qulqulluu kan kana fakkaatan hunda isaanii kaan saamuu, kaan reebuu, kaan hidhuu bakkoota adda addaatti cunqursaalee akkanaa kana hanga gaa'e sirnicha kun kufutti ittuma fufaa jechuudha. Maaliif uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo iddoolee inni itti jabaatee caasaa isaa diriirfatee hundatti uummataan adda kutuuf yaalii godhaa ture jechuudha. Ammoo yaalii godhuus itti hin milkoofne milkaa'uufis hin taa'u jechuudha. Maaliif jennaan qeerroon bilisummaa Oromoof uummanni Oromoo qulqulluun keessoodhaan caasaa isaa qulqulluu afaan WBO waliin diriirfatee halkanii guyyaa irratti hojjechaa jira waan ta'eef mootummichi nama maqaa mootummaa ifiin jiru kun har'a impaayirri bututtuun kun gara qarree gara hallayyaa deemaa jirti waan ta'eef xumura itti godhuu qofa nu barbaachisa waan ta'eef ittiin milkaa'u uummata dararuun hidhuun ajjeesuun qeerroo bilisummaa Oromoo hidhuun ajjeesuun duubatti osoo kana hin deebisu daranuu jabeessee waraana bilisummaa Oromootti akka dabalamnuu fi qeerroon bilisummaa Oromoo keessattuu jabaatee daran qabsoosii fineessitee akka hojjetu taasisa malee if duuba hin deebisu jechuudha qabsicha. Ulfaadhuuf dammaqinni uummataa maal fakkaata ergaa dhiyeenya kana as burjaajiin adda addaa tureera naan jettee burjaajii kana dandamatee qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo amma haala akkamii keessatti argamaa? Hariiroonni waraana bilisummaa Oromooti waliin qabu maal fakkaatame? Yeroo ammaa baay'ee namatti tola, baay'ee dansaadha, hedduu bareedaadha. Keessattuu baha Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo duraan qabsoo bilisummaa Oromoo ABO duraan keessa dhalatee keessa guddatee ni beekaa haala qabsoon tun keessa jirtu. Haa ta'uti ammoo qunnamtii garaagaraatti qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo dhabuudhaan calliseetuma taa'uunsaa ni jirti. Ammoo erga qunnamtii argatee waraanni kun sochii jalqabirraa eegalee ammaan tana namuu bakka jiru dammaqee caasaa ayyaalallatuu fi goobana walumaa gala gartee fakkeessitoota qabsoo bilisummaa Oromoo fakkaatanii farra qabsoo ta'an hunda isaanii baree kan gartee aabboo, kan aayyoo, kan qeerroo bilisummaa Oromoof hojjetaa mootummaallee dabalatee daldalaallee dabalatee qotee bulaallee dabalatee barataa Oromollee dabalatee
sheekota Oromoolee dabalatee qeensota Oromoolee dabalatee dammaqinaan bilchinaan waan kana hundatti ilmaan isaanii waraana bilisummaa Oromoo isaan biratti dhalatee guddate waan ta'eef gammachuu guddoo irraa qabanii dammaqanii jiranii burjaajii tan ammoo keessattuu qabsoo karaa nagayaa waan jiru guutuutti lakkisanii hojii isaanii takkitti waraana bilisummaa Oromootii wajjin namuu bakka jiruun miira isaa deebisee waraana bilisummaa Oromoo tokkichi jala hiriiree baadiyyaa magaalatti nama qabsoo karaa nagayaa yookiin burjaajiilee garaagaraa uuman fakkeessitoota bakka jiranitti qaaneessanii hojii takkitti qofa akka jabeessan guutuutti ijaanis agarraa jirra bakka dhageenyutti caasaan guutuu bakkayyuu jiriiree jira waan ta'eef hedduu waan ittiin milkoofnuu fi waan abdii guutuu irraa qabnu jechuudha. Maaliif caasaan kun bakkayyutti magaalaa baadiyyaatti diriiree jira. Uummanni Oromoo guutuun abdiidhaan ilmaansaa gaachana sabaa ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo tokkicha jala akka hiriiran hulaan biroo takkittiin akka hin jirre daangaa tokko malee gara waraana bilisummaa Oromoo hiriiranii kallattuma kana qabatanii qabsoo sana xumura itti godhuudhaaf burjaajii keessaa guutumaa guututti bahanii jiran jechuudha dandeenya jechuudha. Maaliif caasaaleen ayyaalaallatu fakkeessitoonni keessattuu qabsoo karaa nagaa jechuudhaan caasaa duraan diriirsaa turan san caasaan sun karatti citee kufeera. Maaliif afaan qawweetiin Oromoo fi Oromiyaa waan cabseef afaan qawwee qofaan akka bilisoomtu warri duraan gartee ittiin amananillee itti amanameera jechuudha. Maaliif jennaan warri duraan qabsoo karaa nagaa jee guutuun hidhamee gara mana hidhaatti seenee ture. Kun fakkeenya guddaa ilmaan Oromoo waliigala keessattuu baha Oromiyaatiif ni ta'a jeetii yaadaa jechuudha. Abbichummaan hidhe sun har'a qabsoo karaa nagaatti jee ammas baasee ittiin burjaajeessuudhaaf uummata kana ittiin shaakalaa jira. Haa ta'u immoo qeerroon bilisummaa Oromoof uummanni Oromoo baha Oromiyaa jiru fakkeenya isa kanarraa fudhatee kallattumaan qabsoon karaa nagaa abbichisi hidhuus abbichisi baasuus impaayiruu bututtuu kana waan ta'eef akka nama injifannoo tokkotti osoo hin laalle waan kana guutumaa guututti qeerroo bilisummaa Oromoof uummanni Oromoo baha Oromiyaa jiru kallattiidhaan abaaboo waboo waraana bilisummaa Oromoo jala hiriiree burjaajii tana yoomiyyuu akka harka hin kenneef akka xumura itti godhee impaayiritii bututtuu gara hallayyaa sana geesse awwaalcha itti tolchu abdii guutuu qabnaa jechuudha amma. Galatoomii dhumarratti carraan siif kennaa qeerroo bilisummaa Oromoo akkasumas uummata Oromoo maratti mee waan dhaammattu yoo qabaatte carraa kanatti fayyadame. Hayyee carraa kanatti gaa fayyadamuudhaan wantiin uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoof walumaa gala baha Oromiyaatiif dabalatee akkuma Oromiyaatti ittiin dhaamu yoo kan jiraatu ta'e qeerroon bilisummaa Oromoo lama jirtu. Qeerroon bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo isii takketti waraana bilisummaa Oromootii waliin caasaalee isii diriirsitee burjaajii tokkoon malee akkuma duraan hojjechaa turtetti arrallee hojjechaa jirtutti egerellee waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjettee abdii guutuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waliin akka qabsoo tana xumura itti gootu akka gartee duubatti hin deebine akka hin hifanne akka hin dadhabne qaawwa tokkollee akka diinaaf hin uumne ayyaalaallatuuf akka hin uumne akkasuma ammoo uummanni Oromootis keessattuu akka baha Oromiyaatti manguddooleen Oromoo qabsoo tana keessa qabsoo bilisummaa Oromoorraa qooda fudhachaa turanii fi ammallee fudhachaa jiran akkasumas sheekotiin keenya baha Oromiyaa keessa jirtu maqaa amantiitiin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isaanillee hojjechaa turan ammallee hojjechaa jiran warri hin hojjetanillee